Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Egeree Media kun qophii taatee torbanii fi odeeffannoo wayitawaa yoo ta'u hunda dursuun odeeffannoo wayitawaa fi taatee torbanii har'aaf qabanneen isin beeksisa. Pirezidaantii Faransaayii kan ta'e Emmanuel Macron haati warraa isaa quba funyaanutuu keessuu viidiyoon argame ijoo dubbii ta'ee jira. Waggootaaf daandii irra jiraachuurraa hanga teenisii minjalaan seenaa haaraa Itoophiyaa katabutti kan ga'e waa'ee Daraaraa Mokonnon maal beektu? Dargaggeessi biyya Ameerikaa tokko miila isaa akka dheeratuuf $81,000 kaffalee jira. Godina Harargee Ba'aa aanaa Malkaa Balloo keessatti kan argamu Olqinaa Si'ool tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti uwwisa bal'aa argatee jira. Kunneen oduu Egeree har'aaf qabannedha. Amma gara oduu bal'inaatti darbaa. Oduu Egeree waliin turtii gaarii qabaadha. Osoo haati warraa keessan quba funyaan isin keessee maal gootum? Pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron haati warraa isaa quba lama funyaan isa keessuu viidiyoon argisiisu ijoo dubbii ta'ee jira. Ta'us garuu Macron akka gaazexeessitootaaf himanitti yeroo sanatti wal falmaa fi qoosaarra turre jechuun deebisanii jiru. Fuulli isaanii garuu nama qoosaarra jiru hin fakkaatu. Emmanuel Macronii fi ishee gidduu garaagarummaa umurii waggaa 25tu jira. Inni ga'eessa waggaa 47 yeroo ta'u isheen jaartii waggaa 72ti. Macron umurii isaa waggaa 15tti, barsiistuu isaa waggaa 40 kan jaallate waliinis bultii horate. Ishee yeroos ijoollee 3 kan qabdu yommuu taatu isa waliin ijoollee horatan hin qabani. Mucaan ishee jalqabaa waggaa 50 kan lammaffaan 48, isheen sadaffaan waggaa 41dha. Macron ishee sadaffaa waggaa 6 qofaan hangafa. Waaqni jaartii quba funyaan isin keessuu isinirra haa qabu. Dargaggeessi biyya Ameerikaa tokko miilli isaa akka dheeratuuf $81,000 kaffalee jira. Dargaggeessi gannaa 27 lammii Ameerikaa Denzel Seegers jedhamu jaalallee isaa gabaabaa waan ta'eef isa waliin erga adda baatee booda miilli isaa akka dheeratuuf $81,000 kaffalee jira. Dhalataan Atlaantaa kun sababa dheerina isaatiin dubartootaan erga fudhatama dhabeen booda yaalii baqaqsanii hodhuu miila isaa dheeressuuf murteesse. Jireenya koo guutuu akka gabaabduutti of yaaduudhaan dabarseera. Hammam jijjiiruuf yaalus yeroo hunda akkasumaan natti dhaga'ama ture jechuun New York Postitti himee jira. Itti dabaluudhaanis baqaqsanii hodhuun miila isaa dheeressuu jireenya koo fi walumaa galatti ilaalcha jireenya koof qabu jijjiiruuf carraa naaf kennee jira jedhee jira. Yeroo dargaggummaa isaatti jaalalleen isaa baay'ee gabaabaa waan ta'eef akka isa diddee fi irra deddeebiin yaalus akka hin milkoofne waan ta'eef dubartootatti dhiyaachuu isaa dura dheerina isaa guddisuuf murteesse jedhama. Akka gabaasa New York Postitti baqaqsanii hodhuun kun lafee isaa walakkaatti kutuu, ulee galchuu fi meeshaalee alaa itti maxxansiisuu kan of keessaa qabudha. Sababa kanaan ol ka'insi isaa meetira 1.7 irra ture gara seentimeetira 10tti akka dabaluu gabaasni kun ni mul'isa. Akkasumas yaala kana erga argateen booda deemsa dhaabbachuu, utaaluu fi fiiguu barachuu ji'oota akka itti fudhatee dubbatee jira. Waggootaaf daandii irra jiraachuurraa hanga teenisa minjalaan seenaa haaraa Itoophiyaa katabutti kan ga'e waa'ee Daraaraa Mokonnon maal beektu? Dargaggoo Daraaraa Mokonnon ijoollummaatti abbaa fi haadha isaa du'aan dhabee barnoota idilee kutaa 8ffaatti addaan kutuufis dirqame. Waggoota 7 daandii gubbaa jiraatee jira. Sababa jireenyi kallattii jalaa jijjiirrateef daandii gubbaatti araada adda addaaf saaxilameera. Dargaggoon godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti dhalatee guddatee mudannoo badaan ijoollummaa isaa milkaa'ina isaa irraa hin hanqisne. Oladeemaan daandii gubbaa barootaaf jiraate kun amma sadarkaa idila addunyaatti sanuu dorgommii biyyi ittiin hin beekamne tapha teenisa minjalaan maqaa waamsiseera. Amma dargaggoo Daraaraa Mokonnon shaampiyoona biyyaalessaa Itoophiyaatti shaampiyoona Ba'a Afrikaattis. Sadarkaa taphattoota teenisii minjalaaf sadarkaa idila addunyaatti kennamuun Afrikaa keessaa 8ffaa, Baha Afrikaa irraa ammoo 1ffaa ba'ee jira. Daraaraan dorgommii kanaan Itoophiyaan waggoota 28 booda shaampiyoonii Ba'a Afrikaa akka taatu godhee jira. Seenaa teenisii minjala Itoophiyaa keessattis taphataa jalqaba shaampiyoona teenisii minjala addunyaa irratti hirmaatedha. Ijoollummaatti nama si qabu dhabnaan ni miidhamta kan jedhu Daraaraan milkaa'ina hanga ammaatti argateen duubas kaayyoon koo shaampiyoona addunyaa ta'uudha jedhee jira.
Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti kan argamu holqii Naasii ol tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti uwwisa bal'aa argatee jira. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa hedduu suuraalee babbareedoo holqaa Naasii ol qooduun uummanni holqicha akka baruuf akkasumas akka misoomsuuf waamicha gochaa jiru. Dhimma holqa kanaa irratti yaada isaanii kan laatan qorataan holqaa Naasir Ahmed holqi Naasii ol holqoota Oromiyaan qabdu 333 keessaa holqa miidhagaa fi holqoota addunyaa waliin dorgomaa ta'edha jedhan. Holqi kun magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 555 irratti kan argamu yeroo ta'u erga argamee waggoota 4 akka ta'es qorataan kun himee jira. Holqi Naasii ol erga argamee waggoota 4 lakkoofsisee. Waggoota 4 kana keessatti biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jirra jedhan. Holqi Naasii ol qorannoo qorattoota biyyoota keessaa fi alaan taasifameen dheerinni isaa meetira 530 akka ta'e baramee jira. Kana malees holqichi kutaalee xixiqqaa hanga gurguddaatti 59 of keessatti qabatee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Egeree Media taateen torbanii fi odeeffannoowwan wayitawaa irraaf qabannee kana fakkaataa hanga torban nufuutti nagaan nuuf turaa. YouTube keenya Egeree Media subscribe gochuu hin dagatinaa.